MEETIIKOO Sanbata ija keessa silala akka ajaa'iba. Meetii? Kottu meeto. Haadha shuume. Shuume. Kottu. Maal yoo shantama si bu'aa malee dhageessanii mana dhageessanii. Amma saati meeqaatti raftu? Maal amma sinii? Egaa waa jaade naa galmeessi meetii? Maal yaadde? Naa galmeessi kun asin kaadhe. Isan sitti munda isaa naa galmeessi. Abjuu taabultee moo bareessuufi? Abjuumini maal? An yoomin qabbaneeffadhaa mana keessatti dhiyaadeenidha. Qabbaneeffannee mul'ata. Amma mee keekii seettan kana mee meeqa tokkoon shee? Baakuma sadii. Naa galmeessi baakuma sadii naa galmeessi. Mana namee afuuffee meeqa geettee yaadammati? Maal goona afuuffee? Halluu isaa geeddarra. Halluu sin geeddarra. Halluu sin geeddarra maa? Afuuffee meeqa gaattee yaadda? Afuuffee 500 hin gahu. Maal afuuffee 20 hin gahu? Afuuffee iddoo naa galmeessi maal? 30 godhu. 30 godhu. Tattaataa akka keessaas. Tole 30 godhu. Tattaataa utuu afuufnu. Ana kan itti nama beekaa fi taata. Amma mee Afuufuu isaan jaalladhan immoo. suufii kamiyyoo dhisiif fedhe naa wayyamu. Toora. Toora. Tokko naa galmeessisas. Birrii kuma meeqan? Waan irraa bareedu beekti. Kuma sagal moo sadii? Timaatti beekti. Kuma 10 Kudhan saddeet galmeessi. Taliilaa ko ishee kana sin geeddaratta gaa. Nan geeddaradhu hunda isaa nan geeddaradhu. Maachi qabdareeti. Nan geeddaradhu hunda isaayyuu. Chin qabina tiliis. Chat gadeen boru nama 20. Anaaf immoo Maal ankee maal goota reeti? Yaada. Ati ankee barbaachisu amma naa. Uffati hundum Kan ishees. Nama kudhan muna waama. Nama kudhan na waama. Maal goona maa? 30 goona. Nama namni 30. Hiriyoonni koo meeqaa? Hiriyoota ankee maal godhu ankee ijoollee maal godha waamna ijoolleen ni barbaadu. Maatiin kooti dhufuu qabu gaa. Dhufan isaa dhufan ijoolleen ni dhuftu ijoolleen nyaattee. Firri maatii kootis dhufuu qabu. Afachi mina naasaa nasi waamee maatiin kee dhufan yaati ijoollee waameen ijoolleen nyaattuudha waan kennitu sin qabdu. Maal godhu gaa? Maal godhu garuu maal godhu intala maal godhu? Borguyyaa dhaloota kootiiti. Maal? Maal kolfama? Guyyaa dhoo kootiiti. Naan kabajadhu. Maal kabajadhu? Jaarsi cabdungu. Maal salphistaa taliila? Kan armeen hin gadi Taliila maal? Ankee na ilaalla taarinaan. Eenyu naa kabajadha? Maal godhan ankee? Guyyaa dhaloota kootiin kabajadha maal? Amma mee jaarsi cabdungu guyyaa dhoo maal kabajatte? kan armeen hin gadi toobii darbin dabarsini ati. Kan koon dabarre? Anoome utuu amma dhuftanii janayitu utuun jedhu. Sarpiraasii maal? Sana gootu edene gaale nan gooneni? Kan kee na ilaalla taarinaan. Kabajadhu yoo barbaadden kabajattiin sin jedheeraan. Du'een boolla kana keessa ciisaa argaa gaafa kabajattu. Kabajattu boolla kana keessa tuun jiru. Isheen duuteerti. Amma hin kabajattuudhaan sin jettan. Kabajattu. Hiriyaamti kimaar sin jedhama si. Mucaa keetiin kabajju Sadii si ta'an koonaa gabachi. Waan ati. Hin ajjeefte yaa. Sin ajjeese. Hin ajjeefte yaa. Kan ajjeese. Sira moora kana gogola. Sira moora kana gogola na mili. Haruku. Koyin kabram. Koyi maalin qaba? Anooduun koo nafu. Adaraa abbaa kee. Adaraan jetta yaan kan hin jedhame. Akkuma na ajjeesutti immoo si ajjeesa dhugaadhala. Ati maal hojjetta abbaa biraa hin deemtu? Jala taa'ina tabbaa majal. Eessan nagaa gaa'eloo namu jiru. Asin dadhabusi. Dhugaadha harmee kooti mini asin dadhabumsi. Dhiisi dhalako. Dhiisi. Asumatti duunaa wayyaame. Bahurra immoo asumatti duunaa wayya. Haadha meeto. Gochora. Meet. Maal taate? Dhukkuba. Dhugaamu. Haadha meeto. Jirtaami. Ammaafoo jira. Amma afoo fuulduraattu maal taate natti dubbattu meeti maal taate? Koyee qabdii bocoran iyyini. Maal kanarra na teessanii maal taate isin jiran dha maal gochaa dhufaani taliilaa laaluun dhufaa isin dhiitichoodhaan immoo na baasa beeka. Sagalee kee gadi qabdaatiin iyyuu dhukkubaa jira. Haadha meeto. Jedhi. Maanni
Waan finnee omtuun jiru namni finnee miti. Suma garaa keetti barbaadamneeti. Injii nan deebi'an injii. Ani mee kan jedhu guyyaa mata suuqii kana keessa ooltoo gabaan irraa ariitatee hin beeku gabaamtu narraa hin jirtu hin jedhe fuuldumti kee kana dachaaftee dhaabbattatee hin beeku. Waan dubbattu hin nabdu. Guyyaatti waan dubbattuti teessee lakkaawachaa oolta gaafa mana kana keessa. Mee akkuma dhiiraa gadi bayti millee hiikkadhume. Qoy siin ba'a. Sekeendii tokko na obsi. Hojii manaa hojjetaa jirtu yoo argaa hin jiru ani. Akaayii birii dhibbata. Joonjofteen dhaabatanii feestaalii sana fidimee. Kanuma keessa taa'e godhe. Kanumallee gara saamuu qabdu. Haa ta'u gaa jedhu. Mbadiin immoo. Kan jedhu namni biddeen nyaachuun isee akaayii nyaachuutti ka'e akka horii akkuma harree akaayii bitachee deebi'ee ani kanan siin jedhu isa manaanis isa bakkeenis waan jettu hin dhabdu ati. Moo haadha koo maalee dhugaaman dubbadde yeroo dhugaa dubbatan silaa akka namaa siin godhu siinis. Maal jedhan beektaa? Arrabi dubbii bareedani utubaa tasaasaa jedhan. Ammoo hojii kee hojjetu. Isa warruma bakkeedhaaf jedhe kana caaltuu irratti miti. Maal jedhi? Fuudhis reessimees. Narra dhaabatiniiti ishee wajjin Sooressa caaltu. Maan immoo awwaara kaasaa fi iddoo silaa olii gadi. Maalan awwaara kaasaan qophoofne sin jaartiin yookiin ciisaa jirti dhaamteechi dhiigan irratti argeeman. Jaartii maalii gooftaa koo? Intala qofaatu bira jira amma dafame maaf hin qophoofne sinii Jaartii maalii siin jedhe bochoora haasa'e malee. Haadha manaa. Afachu. Maraatuu agartee kanaan godhin jetteedhaan. Caaltu. Maal odeessaa itti saduuqa? Shuumee moo? Maal taate moo? Maal taate kunoo mucattii qofaa mucattii bichaa bira jira kunoo ija kootiin hin argine moo maaloo giiftiin koo maaltu ishee tuqe maal taate siin jedhee? Maal taate? Waan sama dhannee gaafannu jedhe. Oduudhaan bariifataa dhufte hoo? Afachu mataan isaanii kun mee takki utuu qoraan falannuu of dhoofneedhu. Takki fardaadhu, takki harreedhaadhu. Nagaam abaarsa maaliitti himte isaanii? Amma maafannu gaadha. Maaloo lallaasamaa dhudhaa. bara naawun qabbaneeffannee giiftii koo. Dhaqi fiddee dhuftu. Fidaa kan fuunee deemna. Kana yoo fuunee fi deemne namni bituuf hin jiru. Innuddaaf biyyoo dhuge. Kaniilaan isaaluma keessa liif gaddee deema kunoo kophaa mucaatu bira rakkatan. Juusi dhuftu bira hin jiru. Dhuguudhaaf biyyoo dhugutuun geessee hunduutu. Caaltu isa duukaa buutee maraalteeti manatti fi deemee dhaqee wadhee deebi'a. Mirindaa fi dimee dhaqeen dubbisee dhufa maaloo giiftii. Mirindaa miti. Qoy maal gooftaan deebi'a. Feestaalii keessa naa kaa'imee maaloo dhaqeen dubbisee. Qabuun jedhe. Biyyoo qabin jedhe beenasi ofittuu. Afachu dhaqeen dhufaan siin jedhe. Maali ati mooyii dubartii irraa bareeda hiriyaa koo dubbise. Dhaqeen dhufaan siin jedhe. Taliilaan maallaan jedhe. Hojii baqachuu fi ati dubartii irraa bareeda beenati suuqii keessa hunda gadi silaa dhiilallooftee dhaabatta. Caaltu. Caaltu daqiiqaa tokko immoo akkan teenye yee caaltu. Shuum maanni maal taate giiftii koo maaltu si argate hin jedhee maali tokkoon kee waan jiru otoo falaxamtee ta'e maal haadha kootoo tokkoomti kee waan jiru maal otoo falfalamtee jirta si maal laddi kee falfalameera giiftii koo hin jedhee meenoo burkutoofteetti Duddeetta. Anoomee buusiin seenaa soo faayidaan qabdedeen ishee mamada keenyaa sana bursiitii burcuqqoo tokkoon sii fidee meetii burcuqqoo fidii kottu mee Dafi burcuqqoo fidi meema. Dhoobotteetti nam tokko bira hin jiru namti dhufee gaafatee hin jiru. biyyoo ati immoo gargar badeemtutti kan qoonqoo keetii maali ani kan hin jedhu shuum maaltu immoo taateen jedhe maaltu si argate haadha koo Fardanna dhiite immoo ollee. maali Ollee fardatu yoo dhiite. maal shuumni farda maali siliite farda maali qe'ee kana keessa jira Haadha meeti. maali Haaluma kanaatu suuqii magatu nuu fedhu. Gaariitti iyyuu baay'ina dhiite. kan kee immoo barri baranaa Mee dhugaatti. barumti baranaa osii taa'an jirtuun jedhe dhugaa alii farda qollu qottoo sitti ajaja farda sitti ergan jedhe man Yoomnaa ta'ee beekaa caaltuu koo. Egaa yoon du'e mucaa koo kana daraasitti kenne.
Nageessu jaaltu. Adaraasitti Uumaan amaan kee aduutu. Maala tokkana ijoollee dho. Atoo galaa ijoollee dho. Ankoon beekamu. Ankoo bira naan beekamu. Dhugume. Natti qabe qaamaa. Barra naa dhugummoo duuteetti. Naga. Laphee bal nama godhaamu. As buusi. Qabadhu gahee tokko. Hin buustuu maal? Carraa kanaan ol arganne. Dabbaatee kaataatti dhuguu maalan jedhama. Biyyoo rukutii. Gaabii namicha kanaatti jalaalatte maalan jedha garuu naasisu. Maali? Maalan jedha gaamman. Maalii shumee gaabii ma. Maanta yoo suutatte natti qabdee utuu natti qabdee. Jedhaga. Dhugaa akkasii suutuma dhiiga baasi. Biyyoo Nama biraatti ni beeku. ati gara deemtutti qoonqoftutti si haa kaasamu Dhugaa gaabii nyooftillee. Maaloon lallaafu maaloo si buuseeni. Carraa makanaan ol arginee wadhunnaa nuti si carraa kana fayyadamnee wadhunne. Jalaa dhugee. Biyyoo dhudhu. Ati itti dhuguu dhuftaa. Biyyoo dhudhu qoonqoo isheedhaaf 90 deemte yoo nama gaaf maalii gaafatti kun hin jedhame. Ani gaan jedhu. Jiraatanii makoongichaaf deemuun waan tokko jaalatu. Ayi maal dalagee irraarree maali namni. Agaa akka gootu waaqayyoo nuti duukaa ta'u fayyimmoo. Ufeenummoo si gaggaafadha. Suuqii keetti deebii gaayoo. Kuuqiin soo balbala banaadha namitti silaa mala ishee beektaa suuqii keessan teessu walii gaddeemti banaattan dhiisee dhufeenummoo si dubbisa. Anaan fayyidaa dhugimmoo. Barra naan dhugigaa. Maalaatu diigamtee tamaddi kee diigameera. Jedhe gaashuumee koo. Jedhe gaayee. Meeti. Meeti. Aba. Koppal balaba meebaloo rukutaa jiru. Silaa namni biyya na waraabessa ta'e ganamaan mandirra mara naannaa. Eewudha. Kam jirtu? Nagaadhaasin. Nagaadhaasin. Kam jirtu? Noora. Noora nagaadhani. Nagaadhani sin. Nagaa maal jirtu? Nagaadhaasin. Akkam jirtu? Maarree. Amma gaayaraa dhuftanii. Dhiyeessi laa'u beekaman waraqata keessan baadhattanii mee innis warri maabiraa taayiliin kun mee ji'atti guyyaa 18 dhaamsitanii guyyaa 12 nu bobeessitanii isayyuu halkan erga nu hiramnee nu gadhiif maal nurraa qabdu hin jedhiman isayyuu biilii immoo kan guyyaa 30 nu guttu halkan immoo nu gadhiif ishee guyyaa 12 iyyuu maal ammas isinii fennee dhiibnu hin jedhee jireenyan moo fayyaa masaatti nurraa kuttanii maal ta'an jedheen kana baattanii nurraa na urrayyuu maa caammaa keessan immoo fittu maal qalama keessan daftara keessan immoo fittu kanumaaf hin finnu achi kan guyyaa 12 ta'u moo nu loluu fadeentu maal ammas maal yoo nu yaaddan maal ta'a akkatti daakkanne nyaannu dhamne akkatti mana keessaattiin televezyiinii ilaaluu hin qabnu nuyi. Lakki ani bamaraa taayilii irraa miti kan hin dhufe. Maal nan dogoggora dhiifama naa godhe teelee irraa dhuftanidha. Teeleedha maal innis immee isa dur torbanitti birrii 15 adda barbaannitti bilbilannu hamma innis nurraa kaaftanii mee bagan iyyuu yeroodhaan fuudhe. Warri ganaa halkan dawwalanii rakkatan mee attama ta'anii jedhanii jireenya minyaana keessan isinitti dabaltan maal? Asitti mul'atti leessinaa aarii keenya dhaggeeffadha aarii keenya dubbatanna geessaatti naa hima. Akkas miti teelee irraas miti kan hin dhufe. Maal qabaa daree anoo sirra akkati qaama biraa taate roomati ija kee kanatti gooteen bare maali hidhannoo maalii qaba tanina shakkitarree anoo aduutti shunkurtii murmuran malee mana kee qabu isa dhugaate anoo tokkoon qabu naannootti ilaaluu dandeessa boolli qotame sin jiru. Lakki akkas miti ani kan hin dhufe miidiyaa guddicharraan dhufe miidiyaarraan dhufe. Miidiyaa dhuftanii. Miidiyaarraa dhufe jaalala maatii keessanii kana uummataaf dhiyeessuuf muuxannoo ta'a waan ta'eef kanuma isin gaafachuu fe'a keessan gaafachuuf hin dhufe. Gurri kee haga dhagawaabbee maaloo nannee maali waa'ee jaalalaa wayii nu bira dhugaadha isa waa'ee jaalalaa baga nu barbaadda ilaa amma waan sirrii jammartan warri miidiyaa waan sirrii jammartan waa'ee jaalalaa nu gaafadhaa deemaati warra akka keenyaa buleeyyii nurka'idha innoo jaalalli akkamitti akka deemsifamuu qabu karaa kamiin akka dubbatamuu qabu isa nu gaafadha. Isa maatii qabna haadha manaa qaban ijoollee qaba dhala qabaaf jalaa
jaalala guddaa nurraa barti ijoollee nurraa uummatillee meetii meetoo komme kan maaloo amma isheen kun isheen gafaatti qabeetiin isheen kootiiti ishee kan lakkatu taa'ime kottu ka gootu amma kun awaan min jedhe amma mama na dhaqin awaan maari amme makeeti amma ankoota amme raafisa haadha'u raafisa maarre raafisa haadha'u amma kee duutetti amma ko isheen adeesseen jedhe harma adhamanaa koon jedhe amma dhaqi waan ay ijoollee lakka kana gaa jaalalli keenya haati micaanillee kana natti qalladdi natti qoofti haadha gaanaaf isheen maalati immoo eessa dhattee Abbaatu na waamee makkeedhe. maaliifsi waamaan jedhee Haadha koo waameedhe. Haadha koo waamee naani. maal gochuuf egaa Ano haadha keessa duuteettiin jedhe. haadha koo ettee Haadha koo ennaan haadhi koo haadha kee ni maal Simam. Simam. eew Haadha koo haadhi kee duuteettiin naani. Haadhi haadhuma keetii jedhe. Haadha koo sin jedhee hin beeku. anaan haadha koo edha Ee. boona malee naajeessu bakka isaan dhaqanii nageessu kanoo beeka Kottu kanoo beeka amma nareemuuf uffata walirratti uffadhee dhaqa malee saame hin danda'u nareebuu miti ulee baataa jiraan Baataan jiru. amma harkoota si dhosseera walirratti nuu uffadha malee Kai gaa seegaa jira. danda'u nalagoo naafuu naagameera maaloo Kai bakka adii koo. Eessa raffate koo? Siifan fida. Shume shumu shume kon maaloo meetii qottatis qottaa taa'ame qottaa Hara maaloo asa qixaa maaloo ofin eeggattu keessanii maasii farda anuma kanaaf fardita godhee na dhiitee isaa dhiitu anu na qabu innum na qabu isaa dhiitu maaloo inni dhaqa jala galtiyyuudhaam hojii jaallattiire isheenis hojii jaallattenis hojii jaalladhaa dhalli koollee waan guddaa nurraa barti uummatillee waan guddaa nurraa bara kottu nu gaafadhu tole miidiyaa irraa ofne miidiyaa guddaadha dhufanii nan fayyadan isa taanaanu anoo biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii irraa dhuftaniin see nan fayyadanii isaa alguna maali miidiyaan uummataa fi afaan mitiire eeka maarree miidiyaan waan guddaa waan ta'eef isheen warruma kan isaanii barbaaddi waa'ee jaalalaa barsiisuu qabna malee nuyi eega je'aa boruman deebi'a maal deebi'aa gaa ma ulfaadhaa dhugaadha baay'ees je'aa nannuma isheen madaadha deebi'aas hin deebi'aa dhugaa fadhaa ishi nagaatti tol boruman deebi'a ishi yaa farda moo maatte hammati fardeedha isaa dhiitu barri taliilaadhaan jedhaare sin ajjeesan muudha man dubbadhaga dubbattuun irra tureni fardeen fardanii ajjeeseen moo si awwaal Ajjeesi akkas sagalee boobbaa godhi maa innatti kana tuullattee moo gadi baate mati baas beefiraa kana maa innatti kana tuullattee gadi baate maa innam ammas na reebuu fedhee hunda irra baddee qaamaalan godhatanii mee baamme mee baakkan nan bade yaa rabbi nan gubadhe dubartiin biraa maala wayyaa mana keetti nan bifne wayyaa mana keetti nan bifne kana booda gaafatti na reebduu meeti wayyaa koo immoo lafan kaa'e namni tokko fuudhee naan isa dhugaati isin hin ajjeesan moo maal nu mammii dhootanii nu mammii dhoomaaf hin gaagaa ol galii birraa baasi salphoo sakaan hin gargalu jira baay'ee nama taataa sila salphoo been manatti ofirraa baasi amma gaa ammati jedha dhimma daa'immanii fi dubartootaa irraan dhufe tuunne dheerate amaana taliilaa alatti baasuuf iccitii koo hayi dubartii nan dandeessu dhiisis baga geessanii amma mana obbo Taliilaatti argamnaa obbo Taliilaan jaalala muuxannoo isaan qaban isinii hiru jennee yaannaa gamanumaan gara obbo Taliilaatti isin dabarsinaa obbo Taliilaa waan jaalalaaf qabdan waan nu barsiisuu uummata keenya barsiisuu danda'a jettan waan qabdan otoo nu hirtanii jenna. Egaa galatoomaa nu kabajjanii mana keenyatti argamtanii
mooraa keenyatti argamtanii obbo Taliilaan jaalala gaarii dabarseerattanii iyyaafannoo nu gootanii waa'ee jaalalaa akka nu barsiifnu carraa kana nu laachuu keessanii fi miidiyaan keessan TV'n keessan eebbifamu jedha. Egaa nuyi jaalala hedduudha kan dabarsine waggaa 34 ishee wajjin jiraanne dhala tokkollee qabna kunoo maatii baay'ee jaalala qabu kun akka kanatti wajjin isheen illee gaafa hundumaa na biraa bareeddee deemtu anis akka kanatti bareedee biraa deemu uummati illee akka kanatti yeroo nu karaarra deemnu jaalalli isaanii maal attamol jaallatu isaan itu akka isaaniitti nu laate warri dhiiraa amma ishee yeroo baay'ee isheetti iyyuu nimu abbaa manaa gaarii qabda ittiin jedhu isheen immoo natti hinti anaanis akkasuma gammadde yeroo natti gammadde akkasuma afachina naasaagaa baay'ee na jaallatti anis baay'een jaalladha. Ilaaga jaalalli mana koo keessa jiraachuu kanaan beekta. Onin sodaannu nuyi akka argine dudubbanna kun immoo jaalala ibsa ol danda'u ibsa tokkummaa ibsa gaa kun. Ishee wajjin waggaa 34 jiraanne waggaa 34 jiraanne guyyaa tokko ol quunnee hin beekne. Shume haasawun kee booddee haasawumna. Jaalalli jira gaa nurraa jaalala waan guddaa baru waggaa 34 namni tokko waliin jiraachuu jechuun baay'ee cima. Hin cima garuu mool dandeenya ol jaallanne dhala tokkollee qabna kunoo siin jedheera isheenis akka kana na jaallatti abbaa ishee na baay'ee jaallatti haadha ishee baay'ee jaallatti anis baay'een jaalladha maatii koo iddoo guddaan isaaniif qabaa dhuftanii nu gaafattanii uummati kanarraallee waan guddaa bara uummati jaalala keenyarraa waan guddaa bara nu kabajuu keessaniif isheenillee ganaa waan baay'ee atis dubbadhu gaa waa'ee jaalalaa dubbadhu itti galli manuma. Wanti dhugaa ta'e waggaa 34 wajjin jiraachuu keenyaa fi dhala tokko qabaachuu keenya qofaadha. Dhugaadha. Maleeme haadha manaa baay'ee jaalladhuun qabaa wal quuqnee hin beennuu inni jettu haadha manaa kan biraa bakkeetii qabdaa'o anaanoo na ilaallatu. Fuutee bakkee jirti yoo dhugaadha natti himi fuula miidiyaa duratti. Natti himi. Ilaamee Taliila waggaa 34 si danda'e. Amma kana hundaa barreesseen ka'a. Kunoo 1993 ulfa ishee kanaan ture. Xilgootee na dhiittee utuu jiikoo hin danda'e. 2005 na falatte. Booddee haasawuun jedhamisa. Ilaa kunoo 2016 jikoo na dhiittee maal la gootee. Amma kana miidiyaatti baasen. Dubbifamu. Ilaamee guyyaama tokko jaalala natti agarsiisee hin beeku. Gaafa na fuudhee na bute. Maal gochaasa mana keessaa irra dibdati. Yeroo miidiyaa argitamee innis waan hin jirre fuutanii waan jiru gootamee naa darbamini ila na rukutadha. Dhaba jaallatti. Waan mana keessaa ala baasuun gaariidha amma simaaf gaariidha. Itti galli manaa dhiisa. Jaalala natti agarsiisee hin beeku. Isan na falaxu, isan ni na rukutu ollaadhaan utuun qoraan falaxuun akkasuma godheen jedha. Maalan godhare? Harreen na dhiiteen jedha. Fardan na dhiiteen. Guyyaama tokko jaalala natti agarsiisee hin beeku. Ilaanoo kana miidiyaatti dubbatachuu barbaade. Amma jaalala hin qabnuudhaati. Jaalaluma waan jaamayyuu natti agarsiisee hin beektu Taliila maal yeroo miidiyaa argitamee innis immoo mana keessatti waan meeqa nu gootanii bakkeetti dhadhaa gootan kun maal waansa maali? Amma rakkina mana keenyaa rakkina gola keenyaa miidiyaatti baasuun gaariidha. Keessa naaf aburu miidiyaa sabii keessa naaf ollaanis keessa naaf aburu ollaanis hin beeku kan ollaa koo yunan uffadha kunoo dhala koo tokkitti kana beeka. Hin sobu maa jaalala waan jiru mana keenya keessa hin jiru hin sobu. Uummata biraan naa geessanii. Ambaan miidiyaa sagalee uummata Oromoodha. Sabiskiraayib godhaa. Jajjabeessaa bira dhaabadhaa. Ambaan miidiyaa sagalee uummata Oromooti hordofaa. Ambaan miidiyaa sagalee uummata Oromooti hordofaa. Ambaan miidiyaa sagalee uummata Oromooti hordofaa. Ambaan miidiyaa sagalee uummata Oromoo hordofaa. Ambaan miidiyaa sagalee uummata Oromooti hordofaa.
Hambaa miidiyaa sagalee uummata Oromooti hordofaa. Hambaa miidiyaa sagalee uummata Oromooti hordofaa. Hambaa miidiyaa sagalee uummata Oromoo haa hordofnu haa jajjabeessinu. Miidiyaan sagalee keenya sagalee uummata Oromooti yaa hordofu.